Shama akkam jirtu maatiiwwan miidiyaa Kiilolii guyyaa har'aa odeeffannoowwan tokko simbiraan geenya nu waliin ta'a. Mariin adda bilisummaa Oromoo marsaa lammaffaa eegaluufi. Mariin adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti yeroo darbe Taanzaaniyaatti godhamee ture yeroo lammaffaa eegaluuf akka jiru odeeffannoowwan argannerraa odeeffannee jirra. Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa dhimma nageenya Oromiyaa irratti xiyyeeffate ilaalchisee Taanzaaniyaatti marii marsaa tokko taasisaniin dhimmoota baay'ee irratti waliigaluun dhimmoota muraasa irratti waliigalteen irra hin gahamne irratti immoo irra deebi'amee mari'achuun akka barbaachisu waliigaluun marsaa tokkoffaa xumuruu isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan dhimmoota waliigalteen irra hin gahamne irratti mari'achuuf addi bilisummaa Oromoo marii marsaa lammaffaa eegaluuf akka ta'e ibsa kenneera. Adeemsi marii garee lamaanii kun adeemsa gaarii irratti argama. Oromoo yoo mammaaku mari'atanii malee maraatanii biyya hin bulchan akkuma jedhamu sana marii lammaffaa kanaan gareewwan lamaanuu dhimmoota hundarratti marii fayyaalessaa fi ammayyaa geggeessuun uummatatti abdii akka horan shakkii hin qabnu. Odeeffannoo biroo qabannee jirruun guyyaa kaleessaa Paatriyaark mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Qulqulluu Abuna Maatiyaas waamicha taasisaniin nageenya waaraan akka mirkanaa'u hunduu gahee isaa bahuu qaba jechuun dubbatan. Biyyattiitti nageenya waaraan akka jiraatuuf hundumtuu dirqama isaa bahuu akka qabu Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Qulqulluu Abuna Maatiyaas waamicha taasisan. Sinodoosiin mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa guyyaa kaleessaa yaa'ii geggeessuu eegaleera. Sirna banniinsa yaa'ichaa irratti Qulqulluu Abuna Maatiyaas ergaa dabarsaniin yaa'ichaan ergama idilee mana amantichaa bu'uura godhachuun hojiiwwan hojjetamanii fi rakkoolee mudatan kan ittiin gamagamudha jedhaniiru. Nageenya mana amantichaa eeguu, idileessuu fi itti fufsiisuun gaaffiif dhihaanne ta'uu himuun namoota jidduu nageenyi amansiisaa fi waaraan akka jiraatuuf jabaatanii barsiisuu, gorsuu fi araarsuuf dirqama qabna jedhaniiru. Haaluma kanaan yaa'ichi hojiilee ijoo ergama mana amantichaa raawwachuuf murteessoo ta'an irratti mari'achuun murtoo ni dabarsa jechuun ibsaniiru. Bu'uurri tasgabbii mana kiristaanaa nagaa ta'uu ibsaniiru. Kanaafis lammiileen Itoophiyaa hundi nageenya uummataa fi nageenyi waaraa biyyattii mirkaneessus jedhaniiru. Egaan qophii keenya har'aa asuma irratti xumurra. Hordoftoota keenya odeeffannoowwan qabnu kana fakkaataa turtii gaarii qabaadhaa jechaa galatoomaa.